Yaa'in waliigalaa marii biyyaalessaa adoolessa 8 bara 2018 eegale bu'uura qajeelfama koomishiniin marii biyyaalessaa kaa'een adeemsifamaa jira. Koomishinichi adeemsa yaa'in marii biyyaalessaa irra jiru ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsicha kan kennan koomishinarri olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa koomishinar Piroofeesar Masfin Araayaan adeemsi marii biyyaalessaa gammaa irra jiru milkaa'aadha jedhanii hirmaattotaaf dhimmoota barbaachisan dhiyeessuun walqabatee hojiin qindoominaa hojjetamaa jiraachuu beeksisaniiru. እስካሁን ድረስ ሂደቱ በጣም ጥሩ ነው። Adeemsi marii biyyaalessaa hanga ammaatti jiru hedduu gaariidha. Marii keessatti rakkoo fi fedhii dhuunfaa ibsachuun ni jiraatu. Isa kanas kallattii koomishiniin kaa'een furaa jirra. Adeemsi marichaas boqonnaa 3 qaba. Tokkoffaa hirmaattonni walii hin galan yaada adda addaatu dhufaa jechuudha. Adeemsi lammaffaan dhimmoonni wal falmisiisuun tooratti dhufu. Sadaffaa irrattis yaadonni waliif faallaa turan walii galteerra gahamu. Adeemsi kunneen waanuma marii biyyaalessaa keessatti uumamanidha. Hirmaattota marii kanaaf dhimmoota barbaachisan hunda mijeessuun wal qabatee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin walitti dhufeenyaan hojjechaa jirra. Gama kanaan hanga ammaatti rakkoon mudate hin jiru. Miirri wal dhaggeeffachuu, kabaja waliif qabaachuu fi yaada ofii bilisaan ibsachuu hirmaattota yaa'ichaa bira jirus abdachiisaa ta'uu koomishinarichi ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. ምክክር ተሳትፏቸው እንዴት ይገለጻል? ለእኔ በጣም ጥሩ ነው። Marii kana keessatti hirmaannaan jiru baay'ee gaariidha. Hirmaattonni hedduun wal dhaggeeffatu, kabaja guddaas waliif qabu. Naamusaanis wal qabatee waan gaariitu jira. Mariisistootaaf bakka guddaa qabu. Hayyoota galtee marii qorannoon deeggaranii dhiyeessaniifis kabaja guddaa qabu. Koomishinaroota, mariisistootaa fi hayyoota irraayis wanti eegamu isuma kana. Fedhii dhuunfaa keessaa bahanii kallattii marichi barbaaduun dirqama isaan irraa eegamu bahuu qabu. Yeroo tokko tokko rakkoon gama kanaan uumamu ni jiraata. Ta'us garuu xiyyeeffannoon waan hordofnuuf furamaa kan deemu ta'a. Rakkoolee barootaaf asyaanii guddina siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa biyyattiif qormaata ta'an mariinii kun waan filannoof dhiyaatu miti kan jedhan koomishinar Masfin Araayaan ajandaawwan adda ba'an irrattis bakka buutonni hawaasaa kunneen daangaa tokko malee marii gaggeessaa kan jiran ta'us eeraniiru. ምክክር አዋጭ ነው። Mari'achuun bu'a qabeessa waan ta'eef filannoof kan dhiyaatu miti. Adeemsa dheeraa boodas as gahuun keenya mariin hedduu nu barbaachisa waan ta'eef bu'a qabeessummaan isaas gama kanaan madaalama. Bakka buutonni hawaasaa 4,000 iftoominaa fi walqixxummaan kutaalee hawaasaa hunda keessaa kan filatamanidha. Ajandaawwan adda ba'an irrattis bakka buutonni hawaasaa kun daangaa tokko malee ni mari'atu. Yaadas itti kennu. Paartileen morkattootaa fi paartiin biyya bulchus akkasuma karaa bakka bu'aa isaanii yaada isaanii ni dhiyeeffatu. Waliigala iftoomina hirmaachisummaa fi amanamummaan hanga ammaatti jiru hedduu gaariidha. Odeeffannoo fi ibsa koomishinichi yeroo garaagaraatti baasu uummata biraan ga'uuf miidiyaaleen tooftaa adda addaatti fayyadamuun hojiilee hojjechaa jiraniifis koomishinarichi galateeffataniiru.